maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Ameen. Maatii Waaqayyo kan taatan, Waaqayyoon kan isin jaalatu, isinis Waaqayyo kan jaalattan, maatii Waaqayyo kan taatan hundi keessan maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin akkam jirtu, akkamiin nageessanii. Ameen. Galata Waaqaa jennee maqaa isaa akka waamnu kan nuuf eeyyame Waaqni abbootii keenya maqaan isaa yeroo hunda kan eebbifamee fi kan galatoomee haa ta'u. Isa waamnee ishee biraa dhiisuu kan hin dandeenye sababa fayyinaa keenya kan taate haati keenya dubroo Maariyaam maqaan ishee uumamtoota Waaqayyo uumee duratti kan eebbifamee fi kan galatoome haa ta'u. Waaqayyoon kan isaan filate, isaanis Waaqayyo filatanii hunda dhiisanii isa tokkicha barbaada kan ba'an abbootiin keenya qulqulloonni ergamoonni akkuma kennaa isaaniitiin maqaan isaanii kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Egaa guyyaa irraa kana isin dura dhufee maaliifii YouTube kanarratti yeroo kanarraa jalqabeetu barumsa adda addaa waliin barannaa akka eeyyamu Waaqayyootti Waaqayyo nuuf eeyyame. Kanaaf YouTube kana subscribe gootanii YouTube kanarratti barumsa adda addaa hin gadhiisina akka dhageeffattaniin isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa kana kan ilaallu amantaan maalidha kan jedhu in ilaalla. Amantaan maalidha waggaa jennu egaa amantaan addunyaa kanarratti amantaa baay'eetu jiru. Amantaa baay'ee sana keessaa immoo Waaqayyoon amantaa takka qofa akka kenne qulqullichi Phaawulos nutti himee jira. Amantaa takkatu jira jedheetu eessaan. Kanaaf amantaa jechuun maal jechuudha waggaa jennee ilaallu. Amantaa jechuun waa lama of keessaa hin qabata. Tokkoffaan amantaa fi amanamuu kan jedhu. Amanuu fi amanamuu kan jedhu. Amantaan egaa of keessaa amanuu fi amanamuu kan jedhu. Amanuu waggaa jennu maal jechuudha? Wanta hin mul'anne, wanta ijaan hin agarre, wanta harkaan hin qabanne yookaan immoo qaama miiraa shanan kan jedhamaniin bira ga'amuu kan hin dandeenye tokko hin ta'a hin raawwatamaa jedhaniitu amanuu fi fudhachuu hin ta'a jedhaniitu wanta hunda qoratanii yookaan harkaan qabanii ijaan ilaalanii gurraan dhaga'anii qofa osoo hin taane lapheedhaan amananii qofa kan simatan kan fudhatanidha jechaadha. Akkuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qulqullicha Toomaasiin ati ija keetiin ilaaltee harka keetiin tuqxee amantee jirtaa osoo isa ija isaaniitiin hin ilaalin warreen amanan garuu isaanii eebbifamtoota akkan immoo qajeeltota jedheetoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma itti himes jechaadha. Kanaaf amantaa jechuun waaqni hin mul'anne jira. Kan hunda jiraachisu, kan hundaaf jireenya ta'e, kan hundaaf nyaata ta'e Waaqayyoon jira jedhaniitu amanuu jechaadha eessaadha. Kanaaf amantaa waggaa jennu haala kanaan hubachuu qabna eessaadha. Amantaa waggaa jennu haala kanaan hubachuu qabna. Amanamuu kan jennu immoo Waaqayyoon jira jennee amanni sun waaqa hundaa olii, waaqa abboomaa hundaa kan ta'e abboommi yookaan immoo seera ilma namaaf kenne sana eeguu fi seera sanaaf amanamuu jechaadha maatii Waaqayyo. Duraan abbootiin keenya bara laphee yookaan immoo bara wannee jedhameetoo kan beekamu bara sana keessatti abbootiin keenya osoo seerri barreeffame osoo hin jiraatin seera lapheedhaan waaqa isaanii amananii waaqa isaanii waaqeffatanii abboommii fi seera isaatiif bitamanii jiraachaa turan. Garuu ilmi namaa seera lapheedhaan deemuu waan dadhabeef yookaan immoo akka seera lapheetitti deemuu waan dideef Waaqayyoon seera barreeffamaa kitaaba irratti barreeffame karaa Museedhaan nuuf kennee jira gaara seenati irratti jechaadha. Kanaaf seera barreeffamaa nuu kenne sana immoo maal gochuu qabna eessaadha? Eeguu fi amanamuu fi qabna eessaadha seera sanaaf. Yoo akkas ta'e amanamtoota taana. Akkasumas immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos addunyaa kanarra dhufeetoo nu barsiisee jira. Maal jedheetoo? Namni na jaalatu hoo jiraate ajaja koo haa eegu jedheetoo eessaadha. Kanaaf wanta baay'eedha inni kan barsiise, kan dubbate yookaan immoo addunyaarra deddeebi'eetoo kan nu barsiisaa ture wanta baay'eedha. Wanta sana yookaan immoo wanta inni nu barsiise sana seera inni nuuf kenne sana eegneetoo amanamtoota ta'uu qabna eessaadha. Maatii Waaqayyo asirratti wanti sirriitti hubachuu qabdan amantaan kan Waaqayyo irraa kennamte malee kalaqa sammuu ilma namaatiin kan argamte miti.
waaqayyo irraa kan kennamte waggaa jennu akkuma Yihudaa boqonnaa tokko qaba lakkoofsa 3 irratti amantaa si'a tokko qulqullootaaf kennamteef akka wareegamtanan isinii barreessaa jedheetu nu dubbisee jira. Si'a meeqa kennamte? Si'a tokko. Eenyudhaaf kennamte? Qulqullootaaf kennamte. Eessatti? Ergamoota biratti. Ergamoota biratti erga kennamte immoo Addaamitti gara Addaamitti dhufteessaadha. Gara Addaamitti dhufte waggaa jennu maal jechuu keenya? Abbaan keenya Addaam bara inni itti ture sana keessatti yookaan immoo Waaqayyoon erga isa uumeen booda amantaa kenneefii jira. Amantaa sana uummateetii miti jechaadha. Kan waaqeffachuu jalqabe Waaqayyo irraa argateeti. Egaa amantaa jennu amantaan ofiisaa Waaqayyoodha malee wanta biraati miti. Waaqayyo ofiisaa amantaa jedhameetu waamama. Kan waaqeffatamu, kan kadhatamu, kan kabajamu, kan galateeffamu isa waan ta'eefissaadha. Isa waan ta'eef. Kanaaf abbootiin keenya maal jedhaniitu nu barreessanii jiru isaadha. Abbaan keenya Addaam bara inni ture sanatti Waaqayyoodhaaf amanamaa akka ta'u Waaqayyoon abboommii kenneefii jira isaadha. Waaqayyoon isa uumuudhaan yookaan immoo Addaam uumuudhaan maalii isaa itti agarsiisee jira? Jaalala isaa itti agarsiisee jira. Abbummaa isaa itti agarsiisee jira. Gooftummaa isaa itti agarsiisee jira. Isa ol ta'uu isaa itti agarsiisee jira. Addaam immoo Waaqayyoodhaa gadi uumamtoota kaanii ol kabajamaa akka ta'e Waaqayyoon itti agarsiisee jira. Kanaaf isa sanaaf Waaqayyoon Addaamiif amanamummaa isaa maaliidhaan agarsiisee uumuudhaan wanta hunda isaaf kennuudhaan itti agarsiisee jira. Addaam immoo amanamummaa isaa Waaqayyoodhaaf maaliidhaan agarsiisuu qabeessaadha? Hojjaadhaan agarsiisuu qabeessaadha. Hojjaan suni maalidha inni? Abboommii Waaqayyoon kenneef sana kana hin raawwatin kan jedhe sana raawwachuu dhiisuu isaatiin Waaqayyoodhaaf amanamummaa isaa agarsiisuu qabeessaadha. Kanaaf maatii Waaqayyoon abboommii nuu kennu kan seera nuu kennu waggaa eegnu amanamtoota taanu. Eenyu duratti? Waaqayyo duratti jechaadha. Kanaaf amantii waggaa jennu wanta kan amantaa waggaa jennu wanta kan of keessaa qabata jechaadha. Wanta kan of keessaa qabata. Kanaaf sirriitti wanti hubachuu qabnu Waaqayyoon ilmaan namaa addunyaa kanarratti kenne hunda yookaan immoo ilmaan namaa uume hundi maaliidhaaf uumamee jira jechaadha? Amantaadhaaf uumamee jira. Keessattuu Waaqayyoon uumamtoota 22 uume keessaa uumama 2 qofatu amantaa qaba. Isaan kunis ergamoota fi ilmaan namaati. Egaa ergamoonni fi ilmaan namaa adda ta'aniitu maaliif amantaan kennamee fi waggaa jenneetu dubbannu immoo isaan kun kan yaadan fakkii Waaqayyootiin kan uumaman akka Waaqayyo kabaja Waaqayyo dhaalanii mootummaa Waaqayyo dhaalaniitu maqaa isaa faarsuudhaaf kan uumaman waan ta'eef amantaa qabu jechaadha. Uumamoonni kun yaaduu hin danda'an. Jireenyi isaaniitis jireenya yerootiif malee jireenya bara baraa hin qaban. Kanaafiyyuu Waaqayyo haa galateeffatan malee akkasumas immoo galata Waaqayyootiif sababa haa ta'an malee isaan jiraattota bara baraa ta'aniitu amantaa qabatanii Waaqayyo hin amananii jechaadha. Waaqayyo hin amanan dhugaan siniin jedhu Waaqayyoodhaaf hin bitaman jechuu kiyyaa miti. Amantaan qabanii siniin jechaan jira. Amantaan qaban ilmi namaa fi ergamoonni garuu maalidha isaanii? Amantaa kan qaban Waaqayyoodhaaf kan bitaman maqaa isaa kan faarsan bara baraaf galata isaa akka dhiyeessaniif kan uumamanidha. Sababa kanaan Waaqayyoon ilma namaa fi uumamtoota Waaqayyoo kan ergamtootaaf amantaa kennee jira jechaadha. Inna amantaan kun ergamtoota biratti jalqabee gara Addaam dhufee Addaamirraa immoo dhalootaa gara dhalootaatti bu'aatoo bara keenya kana keessa ga'ee jira. Bara keenya kana keessatti immoo amantaa baay'eetu jira maatii Waaqayyo. Amantaa baay'eetu jira. Amantaan kun tokko gara amantaa 22 kan ta'u jira jedha. 36 kan jedhu jira. Miti gara 44 jedhaniitoo kan dubbatanis jiru. Isaan kun hundi garuu amantaan hammam addunyaa kanarratti amma baay'ee akka baay'ate in ilaalla isa. Garuu asirratti wanti hubachuu qabdan kitaaba qulqulluu amantaa takkatu jira jedha. Addunyaa kanarratti immoo amantaa hamma ganatu jira jedhamee ta'u nutti himamaa jira. Wanti hubachuu qabnu amantaan takka qofadha addunyaa kanarra kan jirtu. Amantiin garuu baay'eedha maatii Waaqayyo. Amantaan Waaqayyo irraa kennamte amantaa takka.
amantiin namni amanu garuu baay'eedha. Fakkeenyaaf namni tokko ka'eetoo dhagaachuutti amanuu danda'a. Amantaan sun amantaa hin jedhamu, amantii jedhama malee. Sababni isaa ofiisaa kalaqa isaatiin kan uumeetoo akkasumatti lafaa ka'ee kan itti amanu kan ittiin deemu waan ta'eef. Amantaan garuu kan Waaqayyo irraa kennamte, erga Waaqayyoodhaan kennamte immoo Waaqayyoodhaan ifa kan baate Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ofii isaatii dhufeetu addunyaa kanarratti kana raawwadhaa, kana raawwatinaa, kanarraa fagaadhaa, haala kanaan deemaa, daandiin ishee daandii dhibboodha. Daandii kanarra deemaa, daandiin gara badiinsatti nama geessuu danda'u daandii bal'aadha. Gaa daandiin fayyinaa garuu daandiin nageenyaa kan itti argachuu dandeessan daandii dhiphoodha jedheetoo nutti himee jira. Kanaafiyyuu daandii dhiphoo sanarra deemnetoo jireenya bara baraa akka argannu Waaqayyoon hunda keenya nu gargaaru. Kanaaf amantaa waggaa jennu haala kanaan addunyaa kanarratti baay'ateetoo kan dhufe maaliifi jenneetoo waggaa gaaffii gaafannu Maatiyos boqonnaa 24 irratti nu fudhata. Sababni isaa Waaqayyo duraan durseetoo amantoonni akkanaa kun akka baay'atanii akka dhufan waggaa nutti himu, waggaa nu barsiisu maal jedhee jira? Namoonni baay'een maqaa kootiin hin dhufu jedhee jira. Maqaa kootiin hin dhufu. Addunyaa kanarratti amantaa kiristaanaa kan jedhamee beekamu baay'eedha. Garuu kiristaanaa dhugaa miti. Kiristaana dhugumaa ta'aniitoo kan Kiristoos hordofan, kan Kiristoos kan ta'an, akka Kiristoositti kan jiraatan, yookaan immoo hordoftoota isaa kan ta'anii miti jechaadha. Hundumti isaaniiyyuu duraan dursee Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos amantiin yookaan immoo amantiin baay'ee maqaa kootiin hin dhufaa jedhee jira. Amantaan baay'een yookaan amantiin baay'een kiristaana jedhamanii waan beekamaniif amantii dhugaa jechuun hin dandeenyu. Amantaan kiristaanaa yookaan immoo kiristaanummaan amantaa dhugaa kan Kiristoos wajjiniin kan nu qunnamsiistuu dandeessu amantaa ortodoksiidha. Kuni akkamitti ta'ee amantaan ortodoksii amantaan biraatirra akkamitti amantaa dhugaa ta'eetoo amantaan dhugummaan isaa akkamitti beekama, beeknee immoo akkamitti hordofuu dandeenya kan jedhu viidiyoo ittaan sinii qopheessaa. Waaqni uumaan keenya Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Haadhi keenya dubaroo Maariyaam araarsummaa ishii kadhannaa ishiitiin yeroo hunda nu wajjin haa taatu. Abbootiin keenya qulqulloonni kadhannaa isaaniitiin, ergamtoonni Waaqayyo eegummaa isaaniitiin yeroo hunda nu wajjin haa ta'anii Waaqayyoof galanni haa ta'u. Viidiyoon kun akka itti fufuu yookaan immoo barumsi kun akka itti fufuu warreen barbaadan hoo jiraattan viidiyoo kana sabskiraayibii godhaadhaa. Achumarras immoo koomentii godhaatoo itti nu waa fufuu kan jedhu nu barreessaa.